nuftalateera ifa guddaansa arganeera fayyisa nuftalateera ifa guddaansa arganeera. Nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha ijoolleen kaayoo yeroo hundumaa sagantaa mimmiidhagoo bohaarsaa barumsa dabarsan isiniif dhiyeessuudhaan warri beekaman bara kanas ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan yeroo kamiyyuu caalaa ergaa ajaa'ibsiisaa sagalee waaqayyoo keessaa gara biyya dhuunfaasaa dhufee namoonni isaa garuu isin simanne jedhu irratti bu'uureffachuun sagantaalee ajaa'ibsiisoo hedduu qopheessanii isin eegaa jiru. Muddee 29 bara 2019 hundumti keessan uffata aadaa keessaniin mimmiidhagdanii namoota kan biroos irratti afeeruun dhangaa eebbaa guddaa qophaa'e kanarraa hirmaadhaan afeerraa keenya ijoollee kaayoo.